Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Toronto irraa isiniif dabru. Sagantaa guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu Shankifeeti. kabadamtoota daawwattoota keenya kan TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha. Akkam jirtan isiniin jechaadha. Qophii guyyaa irraantana hagayya bultii 15 bara 2011 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduun eegalla. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmed Sayyooti ammaan tana matootii oduu. Barattoonni Oromoo kan barumsa fixanii karaa ganda isaanii deebi'aa jiran karaa irratti ukkaamamaa takkaafuu dhabamaa akka jiran himame. Baqattoonni Oromoo kan Yemen keessatti argaman harka poolisii Yemeniitiin miidhaan irra geesse. Mootummaan wayyaanee quunnamtii intarneetii hacuucuudhaaf martifatte. Gargaarsa beelawaaf kennamu kanarraa bu'aa buufachuudhaaf jaartiin Mallas Zeenaawiidhaa kontiraata meeshaa tiraanspoortiidhaaf fudhatte. Barattoonni Oromoodhaa kan yuunivarsiitii adda addaarraa barumsa isaanii fixanii yeroo ammaa keessatti karaa mana isaanii deebi'aa jiran. Hedduun takkaafuu baay'een isaanii karaa irratti dhabamaa akka jiran oduun facaatetuun ibsite. Oduu waldaa mirga dhala namaa gaafa Afrikaa takkaafuu East African Human Rights League irraa baatee fi akkasumatti madda oduu adda addaatiin addunyaa irratti facaate akka ibsitutti. Barattoonni kun kan manatti osoo hin deebi'anii warri isaanii barbaachaaf kan mootummaa gaafachuu eegalan deebisaa mootummaan deebifteef. Ijoolloonni keessanii jarmee mootummaan marmutti makamuudhaaf bosona seenan jechuudhaaf deebisuu isaaniitis dabalee ibse. Mootummaan deebisaa kana uummataaf deebiftu kun yeroo adda addaatti. Jarmeenii bosona keessaa mootummaadhaan mormu hin jiru jechaa dubbachuun isaadha dubbiin tun hagam takka dhugaarraa fagaatte agarsiisuun isaatis waan saaxilame. Baqattoonni Oromoodhaa kan Yemen keessatti argaman. Bakka qubsumata dhaabbata tokkummaa addunyaadhaa dhimma baqattootaa duratti bakka ta'an irraa poolisii Yemenii humnaan kaasuudhaaf uleedhaa fi afaan qawweetiin reeba irra geessan baqattoonni hedduun madaa'uun isaanii oduu Yemen irraa baatee ibsite. Sirna buqaasuu takkaafuu waraana oofuu san irratti viidiyoo waraabame takkaafuu dho'isaa waraabame akka agarsiisutti. Humnaan uummannoonni kun bakka isaan ta'an dirree keessa uleedhaan akka arihanii achirraa kaasan waan dirree argamaa ture. Yeroo ammaa keessatti yoonii fi dhaabbanni tokkummaa addunyaadhaatti iyyannaan guddaan dhiyaachuu dhabaate. Fuuldureen takkaafuu jireenyi Oromoo baqattoonni Oromoo Yemen keessa jiran haala sodaachisaa irratti akka argaman oduun achirraa baatee ibsite. Kanumaa walitti hidhuudhaan baqattoonni Oromoodhaa kan Yemen keessatti argaman Oromoota diiyaaspooraa takkaafuu biyyoota alaa jiran kana keessatti dhaammannaa cimaa dabarfatanii jiran. Dhaamsi kunis yoo har'aan tana nu dura dhaabbattanii takkaafuu iyyannaa nu hin goone lubbuun teenyaa afaan gaaga'ama akka jirtu jechuudhaanis dabarfatani. Mootummaan wayyaaneedhaa yeroo adda addaatti quunnamtii isii mormitu meeshaa quunnamtiidhaa kan akka intarneetiitii fi raadiyoodhaa ukkaamsuudhaaf jibbaata godhuun sii waan yaadatamu. Tanaan durattis akkuma karaa adda addaatti ibsametti quunnamtii raadiyoodhaa kan VOAtii fi Deutsche Welle hunda ukkaamsuudhaaf jibbaata guddaa gootee turte. Haaluma kanatti fufuudhaan yeroo ammaa keessatti intarneetii islaafuu kan mootummaadhaan mormuun biyya keessatti dhorkaa ta'uunsaa osoo beekamu. Internet cafe kan jedhamuu fi bakka addaatti namoota wakiila proxy serveraatiin quunnamtii websaayitii adda addaa godhuu eegalan magaalaa Finfinnee keessatti hidhuu eegaluunsaa oduun Itiyoo Miidiyaa irraa baatee ibsite. Akka madda oduu tanaatti namoonni websaayitii adda addaa mootummaa mormitu quunnaman hunda karaa irratti eegamanii yoo fuudhaman. Warri achi hojjetanis yoonii fi servera wakiilaa kanaanii websaayitii mootummaa mormitu quunnamuu dhaabbattan tarkaanfiin cimtuun isin irratti fudhatamtu jechuudhaan sodaachisuunis ibsame. Gargaarsa beela Itoophiyaadhaa fi gaafa Afrikaa keessa deemaa jiruuf addunyaan hundi dirmattee kan nutu kana
bakka beela san gochuudhaaf dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaadhaa kontiraata meeshaa tiraanspoortii sanii jaartii Mallas Zeenaawitiif kennuunsaa himame. Oduun gaazexaa takkaafuu magaazin addunyaa irratti beekamee fi Newsweek jechuu jedhamuun beekamu irraa baate akka ibsututti. Dhaabbanni tokkummaa biyyoota addunyaadhaa Afgaanistaanii fi biyyoota adda addaa keessattis haala akkanaa kana itti fufuudhaan korraapshinii babal'isaa jira jechuudhaan xiinxala godhan irratti irkatanii. Itoophiyaa dhaqanii kontiraanni akkanaa kun jaartii Mallas Zeenaawitiif kennuunis haala kanarra adda akka hin tahin ibsane. Gaazexummaan kun itti dhihaateetti qondaalota tokkummaa biyyoota addunyaa sagantaa midhaanii yoo gaafatan. Haala kana dirree baafnee yoo ibsine gaagama guddaa nurra gahuu waan danda'uuf jecha cal jechuu filanna jechuudhaan qondaalonni dhaabbata tokkummaa biyyoota addunyaadhaa dubbatan. Jaartiin Mallas Zeenaawii akkuma yaadatamutti takkaafuu beekamutti biyya keessatti seektara takkaafuu waan bakkuma bu'aan jiru jedhamu hunda kubbaaniyaa akka harkaa keessaa qabu himamaa jira. Karaa biraatti gaa Tigraay keessatti ifa aangoo qabatanii abbaa irrummaa agarsiifachuudhaaf bara 20 isaanii kabajuudhaaf feestivaala guddaa Tigraay keessa godhatanii maallaqni miliyoona hedduun akka dhangala'e oduun biyya keessaa faatee fi viidiyoon adda addaatiin facaate ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun har'aaf qabnu asirratti raawwatti qophii biraatiin itti fufnaa hin fagaatinaan isiniin ja'a. Ammas gaasilitti deebiitiin jira daawwattoota keenya har'aan tana fafa Oromootiitiin as deebi'a. Wallisaan beekamaan Bob Marley akka dubbatetti namni hiddan qabne kaafuu namni aadaan qabne muka hiddan qabne jedha. Har'aan tana kan bakka san wanni tuysiiseef hundeen hiddi keenya tuqamuu bira gahaa jirti. Ilmaan Oromoodhaa bakka kanee galan turan bakka irratti irra guddaansaa maaliin akka baqate maaliif akka baqate waan hundi keenya waliin beeku. Qabsootti eegalamee Oromummaa keenya falmachuudhaaf yoo ta'u Oromummaa keenya bira dabarree mirga keenyaa fi lafa keenya argachuu ture. Sanirratti hiriirma takkaafuu wareegamni gurguddaan godhamee jira. Dhiignis dhangala'ee lubbuun meeqa dhumtee jirti. Maalitti booda'an? Arra bira dabarree sadarkaa warri naannoo qabsoo jiru akka maraataatti ilaalamu bira geenyee jirra. Maaliif? Kan kaleessee fi bosona ture takkaafuu qabsoorra ture. Kan san dura faana bu'ee si baanaan boojee hundi bahee kan baqataa ta'e namuu hojii fi oguufate quboo lillaachuu eegalle. Gaariidha badiinis hojjetamte hin hojjetamne jechuu biyyaa miti. Ammoo arraan tana bakka jiruuf laaluu qabna. Arra qabsoo Oromoo osoo hin ta'in Oromummaatu karaa qaxxaamuraarra jira. Qabsoon ni deebiti. Qabsaawaa du'a malee qabsoon hin duutu jedhan. Dhaloonni afaan faajjawaan kuni qabsoo hacuuceetu kaamseera dabrullee dhaloonni boru qabsoo Oromoodhaa akka lafaa kaasu abjuun qabu. Naaf guyyaadha. Ammoo arraan tana dhaloonni amma jirru kun kan fafaa fi jeequmsaa fi kan hunda finne quba fillaachuu qaba. Sadarkaa abaluu kana balleessee kan akka balleessee jarmaa kana balleessee jechuu bira hin jirru arraan tana. Sanirra tarkaanfanne ilmi Oromootii fi intalti Oromoodha. Ani maaliin godhe waan irraa eeggamu qooda maaliin kafale. Gaagama arra keessa jirru kanaa fi kan boru nutti as deemu. Hurree duumeysa gaararraa nurra bu'aa jiru kana itti gaafatama seenaa jalaa ba'uudhaaf arra deebisaa qabaachuu qabna. Arraan tana gandaa fi lagaan kutaadhaa fi amantii bira dabarree gosatti adda wal baasuu eegallee jirra. Ilmaan ayyaa akkanaan karan deemna. Gaafa eenyummaan fi xiqqaatee kan biyya keessa jiru sila ala laalaa ture amantee arraa dhabe. Kan ala jiruus qubalaatee akka kan biraa wakiilummaan hojjetuuf
fagootti ilaaluu eegale. Ifii wal deebi'ee ammoo walii galee maaliin godhee maal goona jechuu dhiise. Namuu mana isaatti galee Oromummaa arrabsuu eegale. Gaaga'amne takkaafuu qaanyiin tanaa olii maaltu jira. Akka Oromoon jettutti qaanyii waa lamaan firraa buusan. Takkaa dhalaan firraa buusanii takkaa qabsoon firraa buusan. Lachuutu godhaa hin jiru. Qabsoo fi Oromummaa teenya dhaloota dhufuuf dabarsinee kannaa hin jiru. If qabnee if murree qabsaawaa hin jiru. Akkamiin qaanyii tana firraa buufa. Saboota xixiqqaa nu keessa jiran kan nuti uffatan irraan tanatti aaraa jirra. Sanitti aaruu hin qabu. Ifitti aaruu qabna. Saba guddaa kana kan saboonni xixiqqaan tuffatuuf maaliif? Yoo abbaan if kabajee if irratti qabsaa'e qofa ambitinii fi alagaanis kabaji. Nu ammoo qabsooynee if kabachiisuu dhiisi. Alagaa bira teenyeet if arrabsina. Oromoon akkana, Oromoon akkasii, Oromoon faayidaan qabu jechaadha. Gowwaa if arrabsu Oromoo malee hin agarre. Tanaafuu gowwaa hedduu qabna. Mee hundi keenyan shaaxiroomnu arraa takkaan isinii dhaammadha. Jarmee qabsoo irraanfadha. Oromummaa sagantaa takkaafuu yaada siyaasaanii itti dhiisa sanitti deebina. Duramee akka hawaasaatti walitti qabamnee mataa wal qabannee maalummaa keenya rakkinni keenya maal akka taane haa mari'annu. Tanuma godhaan isiniin ja'a. Galatoomaadha. Jeekan TV Oromoo irraa isin dhaabbatu Ahmad Sayyooti. Galatoomaan isiniin ja'a. Naqatti hanga torbaan dhufu walitti dachaa. From Senegal, West Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever wanted. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find his freedom. 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 Oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free. I wanna be free. So I searched to find my freedom. Freedom. Ooh, yeah. Freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down. It's everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many hit the ground, and we ain't gonna stop now.